kutaa 10 maatisii chapter 2 polynomial function kan jedhu keessaa gaaffilee qormaata intiraansii akkuma viidiyoo darbee gadi fageenyaan ni hojjenna. Egaa viidiyoo darbeenii chapter 1 keessaa gaaffilee intiraansii kan bara 2010 kaasee hanga 2017 jiran gadi fageenyaan ilaallee turre. Barattoonni baay'een keessan viidiyoo koo ilaaltanii garuu baay'een keessan subscribe share gochaa jirtanii. Please subscribe share godhaa. Barattoota biraan ga'aa isiniin jenna. Akkasumallee like gochuudhaan nuutu baasin jenna. Barattoonni private class barbaadan dhuunfaatti barachuu barbaadan karaa bilbila kanaa fi karaa telegiraamii kanaa naquunnamuu dandeessu. Gaaffii keenya haa eegallu. Gaaffii tokkoffaanii in which of the following interval does a zero of polynomial function f of x is equal to x cube plus 2 exist jedha. Egaa inni kuni waa'ee location theorem ibsa. Intervalii kam keessattidha zero of polynomialiin exist godha jedha. Haa ilaallu. Fakkeenyaaf -2 kaasee hanga 0 jiraniif gabatee haa hojjennuuf. Because location theorem maal jedha? Location theoremiin sign changein bakka jirutti maal ta'a? Baaluun keenya functionin keenya 0 qabaata. Kanaaf gabatee hojjechuudhaan f of x dhaaf fakkeenyaaf at -2 irratti maal ta'a? -2 irratti -2 the whole cube plus 2 means -8 plus 2 dha, which is -6. -6 f of -1 irratti maal ta'a? -1 the whole cube plus 2 which is 1, right? 1, so 1 ta'a kun jechuudha. F of 0 irratti maal ta'a? 2 ta'a. F of 1 gubbaatti 3 ta'a. F of 2 gubbaatti 10 ta'a. Okay, 10 ta'a. Kanaaf as gidduutti lafa itti sign change hin jiru baaluun keenya f of a or f of b gidduu lafa itti sign change hin jiru barbaaduudhaan lafti sun maal ta'a jechuudha? Lafa itti zeeroon polynomial functionii itti argamu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf between -2 and -1 maaltu jira jechuudha? Sign change hin jira. From -60 to 1. Okay, kanaaf sign change jira between f of -2 fi f of -1. So kanaaf deebiin keenya from -2 fi -1 gidduu 0 jira. So kuni location theorem ta'a jechuudha. Gabaabaatti location theorem jechuun fakkeenyaaf f of a dhaa fi f of b nuuf kennamanii baaluun kana opposite sign yoo ta'e fakkeenyaaf n positive b immoo negative yoo ta'e these are the place the function has a 0. Okay, kanaaf opposite sign qabaachuu qabu jechuudha. So lafa kanatti qaba jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti maal jedha? In the polynomial division theorem, if f of s and d of s are polynomials, f of s fi d of s if they are polynomials, then there exists polynomial q of x. Akkasumas q of s ammas r of s jira. Such that f of x is equal to q of x times d of s plus r of s. Okay, so which of the following is assumed to be true jira. Kana keessaa kamtu true ta'a jira? Long division theorem dha. Long division theorem keessatti f of s jira, d of s jira, akkasumas q of s jira, akkasuma f of s jira. Yaa'u f of s isa hiramudha.
d of x immoo hirmaataadha. d of x immoo quotient yookiin immoo gahee keenyadha. r of x remainder ta'a jechuudha. r of x kan dhaabbatu yoo maal ta'edha jechuudha. We stop dividing where the degree of r of x is become less than degree of d of x. Okay, degree of r of x gaafa irra xiqqaa degree of d of x ta'u maal ta'a jechuudha. We stop dividing there. So in long division theorem, we stop where r of x less than d of x. Fakkeenyaaf if x cube plus 2 divided by x square otoo jenne x cube by x square x times x square x cube plus 0 yaa'u kan negatiivaan baay'isna 0 dha 2 ta'a. Agartanii we stop here because degree of remainder 2 is less than degree of x square. So kanaaf deebiin keenya dhaataa jechuudha. Question number, the next question, which of the following is not true about f of x? F of x times 1 minus x square whole square plus 2x cube. Dursinee kana bifa polynomial functionitiin haa kaawwannu. So f of x is equal to x times yaa'u kana jechuun 1 minus x square times 1 minus x square jechuudha times x 2 times x cube. Okay, so f of x is equal to x times ishii kana lamaan waliin baay'isna 1 times 1 times negative x square negative x square negative x square times 1 negative x square negative x square times negative x square plus positive x to the power of 4 times 2x cube. So ishiin kun lamaan wal fakkaatu waan taateef f of x is equal to x times 1 minus 2x square plus x to the power of 4 times 2x cube. Okay, kan booddee x irra rabsanaa jechuudha. X irra rabsuudha. X times x times 1 x times 2x square minus 2x to the power of cube x times x to the power of 4 plus x to the power of 5 times 2x cube ta'a jechuudha. So kan booddee common term isaanii walitti guurra. Common term isaanii yaa'u kun salphaadha baay'ee wanta akkasii baanaan please kun boonasii waan ta'eef iddoo kana plus jira. Okay, iddoo kana plus jira. So x minus 2x cube plus x to the power of 5 plus 2x cube. Okay, kun lamaan wal balleessiti. So f of x become what? Become x to the power of 5 plus x plus 0. We can say 0. So kuni this is a polynomial function of degree 5, right? So lafa kanatti degree is equal to 5. Constant term is equal to 0 hin qabnu jechuudha. Akkasumallee leading coefficient jechuun bakka kana kan jiru jechuudha. The first term of the polynomial function which is 1. Constant term is 1 ta'a jechuudha. So we asked to find which one of the following is not true. Jedhamne waan ta'eef deebiin keenya baataa jechuudha. The coefficient of x cube is 2 jedha. We don't have x cube here. As keessa x cube hin qabnu. So deebiin keenya baataa jechuudha. The next question, a polynomial function is given by y is equal to 3x square minus 3x power of 4. So which of the following is not true about the graph? Yaa'u graph isaa haa kaafannu. So kana gaafa simplify goonu y is equal to we have 3 common term here. So 3x square means
1 minus x square jechuu dandeenya kana. So lafa kanatti turning point isaanii haa barbaaddannu because egaa polynomial function has turning point qaba. So lafa itti graafiin kun turning point qabu haa barbaadnu. So at first at x square irratti 0 qaba. So and also at the place of x1 minus x and 1 plus x gubbaatti qaba jechuudha. Is equal to 0 is equal to 0. So the turning point is 0, 1, negative 1 ta'a jechuudha. Turning point kana qaba jechuudha. So kana graafii isaa kaasnu x, y, z gubbaatti graafiin kun 1, negative 1 qaba. So graafiin keenya maal ta'a? Tokkoffaa at 0, 0 irratti maal ta'a? Achi godha malee cross hin godhu. Okay, at 0, 0 irratti achi godha garuu cross hin godhu. Kanaaf garuu at negative 1 and at 1 point is cross godha jechuudha. So graafiin kun akkas ta'a jechuudha. Iddoo kanatti maal ta'a? Turning point 0 irratti touch the graph godha. Graafii keenya touch godha. So gara gaaffii keenyaatti adeemnu A as x takes large positive value, absolute value of y become large. It is true, right? X'in amma guddatu, x'in amma guddatu, y'in guddaata. It is true. It touches the x-axis, but does not crosses it at 0, 0. It is true. At 0, 0 irratti crossing godhu. It crosses x-axis at 2 times, true. At negative 1 and at 1 gubbaatti cross godha jechuudha. And also it has exactly 2 turning points. No, it has 3 turning points, which is 0, negative 1 and 1. Okay, kanaaf as keessaa kan sirrii hin taane data jechuudha. D is not correct because the graph has 3 turning points here. The next question, which of the following is the simplified form of 4x to the power of 4 minus 64 over 2 minus x? Simplified form isaa maal ta'edha kun? Yaa kun salphaadha baay'ee. Kun baay'ee salphaadha. Okay. So maal goona? Common term isa baafanna because 4 and 64 has common term qabu which is 4. Okay. So 4 x to the power of 4 minus 4 times 16 ta'a miti 4 times 60 means 64 ta'a over 2 minus x. Okay, 60 means 2 to the power of 4 jechuudha. Yaa kanaan booddee keessa buusuudha. Keessa buusnee jechuudha. Okay, so here 4 times x to the power of 4 minus 2 to the power of 4 over 2 minus x. Okay, lafa kanatti fakkeenyaaf a the power of 4 minus b the power of 4 jechuun jechuudha. A minus b times a plus b times a square plus b square jechuudha. Iddoo kanatti ni barreessa. A the power of 4 minus b the power of 4 means a minus b times a plus b times a square plus b square jechuudha. Please don't forget this. Kana sammuutti qabadhaa. Because baay'ee sin fayyada waan ta'eef jechuudha. So depending on this question, depending on this given, we have x to the power of 4 times minus 2 to the power of 4 means is equal to 4 times x to the power of 4 means what? X to the power of 4 means x minus 2 times x plus 2 into x square plus 2 square ta'a jechuudha kun. Okay, so x minus 2 times x plus 2 times x square plus 2 square over 2 minus x ta'a. Okay, x. Yaw 2 minus x jechuun maal jechuudha? It is negative x plus 2 jechuudha. Okay, negative x plus 2 jechuun immoo negative of x minus 2 jechuudha. So isa kana bakka kanaa buusnu. So
So here minus x minus of x minus 2. Okay, same with that. So kanaan booddee waliin balleessuudha common term isaanii waliin balleessuudha. We have here we have x minus 2 badeera asii negative qabna. So negative 4 into x plus 2 times x square plus 2 square means 4 ta'a. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a jechuudha? C ta'a jechuudha. C is the answer. Next question, if f of x square plus p of x plus 1 where f of 0 and f of 1 have opposite sign so that f has root in 0, 1. Maalidha? F of 0 and f of 1 have opposite sign qabu. So there is a root in 0, 1. Then which one of the following number is possible value of p? Okay. Kunika location theorem. Okay. Kuni in location theorem, if two given point have opposite sign, there must be what? There must be at least 1 0. Okay. There must be at least 1 0. Which means fakkeenyaaf f of 0 barbaannu f of 0 barbaannu. F of 0 means 0 cube plus 0 plus 1 which is 1. Agartanii f of 0 is positive. That means f of 1 is must be what? Negative ta'a jechuudha. Maaliif f of 0 and f of 1 have opposite sign waan qabaataniif. Sorry, f of 0 fi f of 1 ini opposite sign waan qabaataniif they are what? They are f of 1 must be negative ta'a jechuudha. Okay, f of 1 barbaannu f of 1 which is 1 square plus p times 1 which is p plus 1 is equal to, okay, 1 square means 1 no plus p plus 2 ta'a jechuudha. So p plus 2 must be negative. Why? F of 0 which is 1 is positive 1 jechuudha. Okay, so since f of 0 is positive which is 1, f of 1 is p plus 2 which is negative ta'a jechuudha. Less than 0 ta'uu qaba. Maaliif? Negative 1 ta'uuf. Okay, so p plus 2 is less than 0. Okay, dhaaf solve goonu p less than negative 2 ta'a jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu lakkoofsi less than negative 2 ta'e kamiyyuu maal ta'a jechuudha? Bakka p bu'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. All numbers which is less than negative 2 can be the value of p. Okay, so the answer will be what? Negative 3, because negative 3 is what? Among the less than minus 2 and ta'eef jechuudha. So it's easy. It is easy. The next question, what are the quotient and the remainder respectively when 75 is divided by 20? Kun gaaffii baay'ee salphaadha. Okay, by the long division theorem midhaanii 75 divided by 20 gaafa goonu, what is remainder and the quotient? It's easy. So 75 by 20 si'a 3 fagaa jechuudha. 3 times 20 means 61 ta'uuf 75 minus 60 means 50 ta'a. So 50 is remainder ta'a. Kun immoo quotient ta'a jechuudha. So quotient and remainder respectively waan jireef maal ta'a jechuudha? 3, 15 ta'a jechuudha. The next question, which of the following is true about the zero of a function jedha. As keessaa zero of a function kan ta'e kami jedha. A alaallu
A maal jira? If f of A is 0, then A is not necessarily in the domain. Okay? B kun hin ta'u 0 of a function hin ta'u. If f of A is equal to 0, then x minus A, the whole square is a factor of f of x. Kunis hin ta'u jechuudha. Kunis hin ta'u. The answer will be if f of A is equal to 0, then x minus A is a factor of f of x. Kuni remainder theorem jedhama. Fakkeenyaaf x minus A ni factory f of x yoo ta'e, okay, f of A maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Okay, f of A 0 ta'a. Kuni definitionii remainder theoremiti. Kanaaf deebiin keenya data jechuudha. So the next question, when the polynomial p of x, we have p of x polynomial which is 3x to the power of 6 plus 5x to the power of 4 minus 7x to the power of 3 plus 2x squared plus 3 is divided by x plus 1. When this number is divided by x plus 1, okay, the remainder is 4. So what is the value of k? Okay, what's the value of k? Kuni akkuma dura isiniin jedhe remainder theorem jedhama. If x minus c is divided by, if f of x is divided by x minus c, f of c become remainder value, which is 0 ta'a jechuudha. But here we have f of negative 1 in maal ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. F of negative 1 becomes 4 ta'a jechuudha. So f of negative 1 haa barbaannu. F of negative 1 means 3 times negative 1 the whole 6 plus 5 times negative 1 the whole 4 minus 7 times negative 1 the whole 3 plus 2 times k into negative 1 the whole square plus 3 is equal to 4, because remaining keenya 4 waan ta'eef jechuudha. So 3 times 1 means 3 plus 5 plus negative 1 times negative 7, which is 7, plus 2k, which is negative 1, 2k plus 3 ta'a jechuudha. 2k plus 3 is equal to 4. Is equal to 4 ta'a. So p of negative 1 is equal to 3 plus 7 means 3 plus 5 means 8. 8 plus 7 plus 3 means 18. 18 plus 2k ta'a jechuudha. Is equal to 4. Kanaan booddee hojjechuudha. Yaa'u 2k is equal to 4 minus 18, which is negative 14. So 2k, so p of negative 1 is equal to 2k is equal to negative 40. So over 2 k is equal to negative 7 ta'a jechuudha. The answer is C. The answer is C. Which one of the following statement is polynomial division theorem? Okay, kuni hiika polynomial division theorem kan ta'e kam jira. Gabaabatti polynomial division theorem jechuun if f of x and d of x are polynomials such that d of x is different from 0 and degree of d of x is less than degree of f of x, then there exists a unique polynomial q of x and r of x such that f of x is equal to d of x plus times q of x plus r of x. Okay, so you can polynomial division theorem chaa ta'a jechuudha. Okay,
Fakkeenyaaf baan it is remainder theoremidha, because if f is non-constant polynomial and c is real number, then remainder when f of x divided by x minus c is a remainder theoremidha. Din immoo factor theoremidha. If f is non-constant polynomial and c is real number, then x minus c is a factor of f of x if and only if f of c is 0. Egaa please theoremoota kanneen akka location theoremii, remainder theoremii, factor theoremii, polynomial division theoremii irratti xiyyeeffadhaa baay'ee. Because gaaffileen yeroon tiransii baay'een isaanii achi keessaa ba'a waan ta'eef theoremii irratti xiyyeeffadhaa. Which one of the following is equal to polynomial function f of x is equal to x square plus 4x plus 4. Kana wajjin equal kan ta'e kam jedha. Deebiin keenya caala, okay? Warreen kan hojjedha because videoon akka baay'een dheeranneef warreen kan hojjedha. A hin ta'u, B hin ta'u, caatu ta'a. Fakkeenyaaf x square plus 10x plus 3 plus negative 6x plus 1. X square plus 10x minus 6x means plus 4x kita. 3 plus 1 means plus 4 ta. Kanaaf deebiin keenya ta'a. Warreen kan ta'anii shaakala. Gaaffiin nittaan maal jedha? Gaaffiin nittaan maal jedha? Which one of the following pairs of function is inverse of each other in their respective domain jedha. Okay? In their respective domain, kan armaan gadii keessaa isa kamtu inverse of each other ta'a jedha. Mee ilaallu. Maal jedha? F of x is equal to under radical of x plus 3 and g of x is x square plus minus 9 jedha. So kan gaafa jennu wal jijjiirudha. Bakka x y goona, bakka y immoo x goona jechuudha. So under radical of y plus 3, okay, and the square both sides, x square is equal to y plus 3. Kanaaf y dhaaf solve goona. Y is equal to x square minus 3. So kanaaf deebiin keenya hin ta'u jechuudha. A hin ta'u. B ilaallu. B maal jedha? X cube f of x is equal to x cube minus 1. So x cube minus 1 kana value isaanii wal jira. X is equal to y cube minus 1. So y dhaaf solve goona. X plus 1 is equal to y cube. Multiply both sides by power of 1 over 3. So kan gaafa 1 over 3 dhaan baay'isnu kun baddi. So x the power of 1 over 3 is equal to y, which is y is equal to under the root of x plus 3 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya hin ta'a. Yeroo itti kuni deebiin keenya b ta'a jechuudha. B ta'a deebiin keenya.